Babbeessa kee jalaa hoora isaa buddufatu dargaggeessa kee jalaa dhiirri lamaan dubbatu baddaa keessa kaatanii maqaa waan fixe fakkaatee ka'ee deebi'eetiin eegala. Nama barri miitee isa qophaa deemuu kan qophaa gunguun. Shama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota Nuuroo Chaanaal Tuubii. Nuuroo Chaanaal Tuubiin hadhas viidiyoo biraa qabatee isin dhufee jira. Kun waadaa isin seene sirba Leencoo Gammachuu. Sirba Leencoo Gammachuu kana Sayatuko sigal jangal tuko birkisimma seni sayatuko garandulan Bishaan darbuuf deemu sinyaatini nunyaatini yafiraa guyyaa darbuu deemuuf hin darbini ofeeg na daraa mee ofaa ilaalu hundumtuu gatteenye namummaa kaleessa fuunee lafa keenya. Mukotaayyee fi namummaa jedhuun beekama. Amma isa Saglii jedhu qabatee dhufee jira. Isarratti reaakti goona jechuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya. Kana dura akka kana viidiyoo kana qabadhee dhufu isin beeksisee ture. Ammas viidiyoo kana qabadhee dhufee jira. Viidiyoon kun hamma yeroo kanaan irra hojjedhutti miiliyoona tokko seenee jira. Kana dura waan hordoftoota kiyya hojjechuu waan barbaadee fi fidee jechuudha. Weelluu ajaa'ibaati, weelluu baay'ee nama gammachiisu, namatti tolu. Viidiyoon isaa haalli itti hojjetame, akkaataan isaa hundi isaa baay'ee kan nama dinqisiisu jechuudha. Haala gaariidhaan kan hojjetame. Leencoo Gammachuu Saglii sirba jedhudha. Sirbi Saglii jedhu kun kanaafuuyyuu sirba ajaa'ibaati. Akka itti bohaartanii fi akka itti bashannantanis abjii qaba. Gamaanumaan gara sirba isaatti isin dabarsa jechuudha. Oromiyaa keessatti wanta kana jiraatti fakkaannee garuu arguu kootiif baay'ee itti gammada jechuudha. Viidiyoon kun haala ajaa'ibsiisaadhaan kan hojjetamedha jechuudha. Iddoo bareedaa, iddoo uumamaatitti jechuudha. Haalli inni itti hojjetame baay'ee kan namatti toludha. Leencoon sagalee bareedaa qaba. Akkuma kan biraa weelluu isaa kan duraa kan inni irratti illee sirba bareedaa hojjetee jira jechuudha. Amma ka isa caaluu dhufe daran isa caala jechuudha. Mal makana tantari sirbinan sirbi maleya damako mal makana kabari urale sayam bora ya kormako koticho bari dule anindan joru fo suma yantuti kitole ilubabor An kana jaalle uffata isaati akkaataa dizaayiniitti godhame baay'ee na hawwate baay'ee natti uffanni aadaa kunillee haalli itti dizaayin godhan jechuudha. Viyuu yeroo waraabaa akkaataan itti kennaadhaan baay'ee namatti tola jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa. Sirba ajaa'ibaati.
gootanna sangaan keenya battali bar sangaan keenya battali irra keessa koofallaa garaa keenya gargari garaa dhiiraan beekani kanniisi barsoon soortu yaa korma kooyee dama bifaatti santi nan tuubeen daamarran teessoo Yo. borri boora ajjeesaan foocha koora borri boora ajjeesaan foocha koora abbaan koo duruu jagna saglii lunnaan buudhani afaan kee duroo damma maasoo giddachuu malee abbaan koo duruu jagna saglii lunnaan buudhani afaan kee duroo damma maasoo giddachuu malee. Irra keessa koofallaa garaan keenya gargari garaa dhiiraan beekani. Asgodi sirbi kullee yaadamma koo hortee warra dhaalame asasii dhiisas kommee yaadamma koo argaa fansi beellame deemnullee waan nun arguu yaa korma koo miilaa kichuun muurani waan baanee berga taanee yaa korma koo gameessan takaalani sabeeffattu kuula shii sonee mudhiin sabbata yoo sirbitu sirba shii onneen maana dhiittata warra waajuutti sirbuu yaa korma kooyee alli harkaan taasisu sirbituu silaa hiikoo yaa leenca kooyee daabara natteessisu borri boora ajjeesaan foocha koora borri boora ajjeesaan foocha koora yaaduma shangoomeetti kumaan kan shangoomeetti beektoolee filattuudha waan baaneef sila taane waan sichi malachuudha. Wow. Background ini sah hal hojjetamaa iddoon itti hojjetame bakki uumamaa bakki fiixaan gadi onnaa jechuudhaan baay'ee natti tolee iddoo kana osoo argee baay'ee gammadaa jechuudha baay'ee natti tola arguufis hawwii guddaa qaba. Sakee jalaa hoora saaba duffatu dargaggeessa kee jalaa dhiirri lamaan dubbatu addaa keessa kaatanii maqaa gurreen geeraru gabbatamuun nuftaree jaallataan garaaniru abiddee korma koolee kan karoon dhidhiimatu argitatu kommalee korma lubaa boorratu abiddee korma koolee kan karoon dhidhiimatu argitatu kommalee waan fixe fakkaatee ka'ee deebi'eetiin eegala. Akkana kabajamtootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota kiyya hordoftoota koo viidiyoo kanas akka itti bohaartanii fi akka itti bashannantan abdii qaba. Yaada keessan koomentii jalaan nu barreessaa. Viidiyoo biraallee akka isin hojjedhu wanti kun gaariidha wanti kun badhaadha yoo jettanis yaada keessan isinirraa barbaada jechuudha nu jajjabeessaa. Subscribe, share, like gochuudhaan nu cinaa dhaabadhaa. Nuroo chaanaal tuubiin ammas itti fufaa viidiyoolee biroollee hedduu isaa qabatee isin dhufa jechuudha. Hammasitti nagaan tura.